Arran tanaa nama jabaa tokkoon galateeffatu dhufe. Nama jabaa jennaan nama jabaa nama onnee isaa sibiilaa nama jabaa tokkoon galateeffatu dhufe. Namni kun eenyu jettan suuraa asirratti agartan kana ni beektan jeetii yaada. Namni kun kara deemaadha. Gurbaa jabaa. Gurbaan kuni rakkoo fi rakkina biyya Oromiyaa san keessa jirtu hawaasa keenya rakkoo isaanii hunda baddaa fi gammoojjii osoo hin jenne dheebuu fi beela osoo hin jenne lafa kiiloomeetira meeqaa osoo hin jenne sagalee uummata keenyaa kan rakkatee hawaasa Oromoo biraan gahaa ture jechuudha. Fakkeenya tokko tokko isinii kaase gaafa walloon dheengaddaa waraana Amaaraatiin tumamaa ture kan namni tokko Oromiyaa keessaa gara walloodhaa deemuu hin dandeenyetti lafa hangas geetu san deemee rakkoo bakka isin jirtu dhumaatii namni keenya miidhama nama keenya kan bakka sanitti dhumaa ture hawaasa Oromoo biraan gahaa ture jechuudha. San qofaa miti. Gaafa Booranatti gartee namni hongeedhaan miidhamee rakkachaa ture midhaan daakuu gartee duyda isarra baatee gurmuu isarra baateeti hawaasa Booranaa san gargaaraa ture jechuudha. San qofaa miti. Wallaggatti gaafa namni keenya achitti Oromoon dhumataa ture rakkoo bakka san keessa jirtu baadiyyaa karaa darbuu hin dandeenye san lubbuu isaa takkitti qabu wareegee bakka san gahee rakkoo bakka san jirtu hunda hawaasa Oromoo biraan gahee jechuudha. San qofaa miti. Dheengaddas ni agartanii dheengaddas asii deemee darraa dhaqee bakka gartee waraana fannootii namni karaa darbuu hin dandeenye. Lafa gartee kiiloomeetira meeqaa baadiyyaa meeqaa akkasitti laffaatii meeqaan laffa'ee bakka san deemee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru cinqii hawaasni keenya keessa jiru dhumaatii harmeen teenya dhumaa jirtu dhumaatii daa'imman teenya qalamaa jiran rakkoo maanguddoonni teenya rakkataa jirtu akkasitti viidiyoodhaan waraabee hawaasa keenya biraan nu gahee jechuudha. San qofaa miti gaafa gartee ni yaadattan gartee bara lamaan dura gaafa gartee Karrayyuu Fantaalletti namni keenya dhumaa ture bakka san deemeeti viidiyoon waraabaa ture sagalee uummata keenyaa nu baasaa ture jechuudha. Rakkoo uummata keenya keessa jirtu hunda nu biraan gahaa ture jechuudha. Kutaalee Oromiyaa tanarra naannee bakka rakkoo dandeettee ati isaa mitiiti mootummaanuu bakka tokko seenuu hin dandeenyetti rakkoo uummata keenyaa kana deemee laffaatii meeqa laffa'ee lubbuu isaarraa gartee sodaa takka malee osoo of hin qusatiin rakkoo biyya san keessa jirtu nuuf waraabeeti uummata Oromoo biraan gahaa ture jechuudha. Kanaaf galatatu isaan mala galatoomi ulfaadhu nuuf jiraadhu ammallee rabbi hamtuu sirraa qabu bakka ati jirtutti rabbi si haatiisu jennaan. Hundi keessanuu mee rabbi si haatiisu bakka ati jirtutti karaa deemtutti rabbi si haatiisu jedhani. Nama jabaa akka Hacaaluuti jechuudha. Nama jabaa akka Hacaaluu onneen isaa takkitti lubbuu isaa takkitti du'arraan qusan nama jabaadha jechuudha.